Abbo baguma Yesuus kiyya abbo baguma Waaqayyo kiyya abbo baguma Bagagalte waan kiyya keessa ati waaqaan siif irra geessa. Faarfannaa yeroo jalqabaatiin faarfadheessa. Tokko nama faarsa bunaa waaqis eebbisu dhefoo sana kenna tiraanspoortii godhataa birrii quxuraan hin beekne na kennee ariifachiisee qarshii guddaa baajetaana tokkooti. Dirqamsiisee gooftaa fudhadhee jechuun ni danda'ama. Bakka ani amanuu barbaada misoonii na gootu malee jedhee amanuu kee malee eenyu akkasii amansiisee himin jedhaneeti. Akkanaa amanee gooftaa fudhadhee. Mucaa tokko akka hama faarsuu jiraanuun jedhe Paaster Ladoon kun. Daawwiti jedhama mucaa gujii tokko nuun jedhe. Yeroo jalqabaa marsabeetti maayikii fuudhe bayyeessa. Lafti irraa hafamte marsabeeti hin fudhadhe. Hin fudhadhe eegi guyyaa sun anaaf deebi. Ulfinni isaa waaqaa fudhatu. Ameen. Agaardhaa jaalalaaf kabaju guddaan kara dheeraa kan qabu dhufnee waggaa ammaa kanaan 16 dabaran 17 seenuuf jennu hoo shaama tokkitti waa ta'e haaqni gargaare akkan turee waaqni nu gargaare. Sibiila qaqallaa tokko jira gubbaa sibiila san qabattee harkinni sibiilaan qaqqabatee wannaa jedhe kun moyaleen baanaani harki gadhiisuu tiifuun takka jirti bokkaa aduu keessa yoo baatu bokkaa seentaa bokkaa keessa yoo baatu aduu seentaa nami cufti irraa harca'e waaree waan hafe gubbaatti jenna ijoollee raddaatiiti gurbaa kottee dheet mucaa harki irraa ka'uu didee kottee dheet irra irraa kaasee tokko harka tokko. Wayyuu Holistic Media. Fira fakkaate kan nama miidhu hedduu jira. Dansa fakkaate kan nama malleessu hedduu jira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Fira fakkaate kan nama miidhu hedduu jira. Dansa fakkaate kan nama madeessu hedduu jira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Ani kan nama miidhu hedduu jira. Dansa fakkaate kan nama madeessu hedduu jira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Ani dansa siriisee kan darramaru si adda bahee dogongoro. Ani dansa sadiisee kan darramaru isa adda bahee dogongoro. Firummaa cimsaa jala kurkuree Yesuusa ulfaatu waaqinaa firee. Fira fakkaate kan nama miidhu hedduu jira. Dansa fakkaate kan nama madeessu hedduu jira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Irri bira caalu abbaan abbaa caalu nafa gajjira. Waliin lakkoofne si bira
Allaattiin qoofne anda tamaan biqiltee na dhaqqabda galata guddaa na biraa qabda waliin bareedduu lakkoofne sibiraa natti qoofne anda tamaan biqiltee na dhaqqabda galata guddaa na biraa qabda. Harka kera mana, dia mande mana, terko beyakin Yesus irama. Mana, harka kera mana, dia mande mana, terko beyakin Yesus irama. Hallelujah. Hallelujah. Wayyuu Holistic Media. Yoo yakkam jirtanii nageenya waaqaas ni ta'u kun Wayyuu Holistic Media akkuma isin dhaggaa jirtanu Wayyuu Holistic Mediaan obboleeyyan lamaan qabatee isin dhufee jira keessummoota kenna ardhaati akkuma isin dhagartan kana faarfataatti seennee jirra faarfattoota ta'een akka malee nuti jaalannu faarfataa Waariyoo Waaqoo fi faarfataa Daawit Boruu waliin jirra isaa waliin haasaa diqqoo hin qannaa nu walii akka turtanu asumaan affeerraa kenna faana tura. Wayyuu Holistic Media. Faarfattoota ta'eenna baga nagaan gara Wayyuu Holistic Media Studiootti dhuftan. Galatoo. Akka malee isin jaalanna anaaf immoo isin angafootallee waaqi ammoo carraa waliin tajaajilu nu kennee jira kanaaf guddoo gammada haasaa kenna seenisaa fi Yesuusiin jalqabne Yesuusiin xumura waan ta'eef waluma faana na deebichanii mee Yesuus afaan kamii ibsita Yesuus anaaf akkana jette Yesuus yeroo wayii adu gaafatu eenyu naan jettan jedhee bartoota fi gaafate ati mee eenyu jetta haga aanteen sitti aanii haga isa hubatte mee afaan si galuun nu ibsi. Ergamootii akkuma jedhanillee anaaf immoo Yesuus kitaaba qulqulluuni wangeelaa Maatewos boqonnaa 11 irraa natti fakkaata naannoo lakkoofsa 25 yaadoon jedhee faarfateera. Adooti gara mana kiyyaan dhufini Yesuus koo yaa gaaddisa koo bagumaati dhuftee mana koo silaayuu namal taate carraan koo Yesuusi gara kiyya adoon dhufini carraa an fayyuu carraa ka isaa an ta'u adoonaan kennini dubbiin jajjabduu turte akkanaa miti kanaafi akka an amma jiru kuni Waaqi abbaan eeyyamee jennaanii Yesuus natti mul'ate bakka namni nama arguu hin dandeenye bakka dukkana cimaa keessa dukkanni isin warri dukkana hamaa keessa jirtanuu gara ifa maadeetti jedhamuti dukkana baay'ee sodaachisaa dukkana cimaa san keessa dimimmisa san keessaanii kan na yaame anaaf Yesuus ifa kiyya anaaf bareedina kiyya uffata kiyya balchummaati. Balaan bala kiyya fayyadamaa. Balaan bala kiyya kanaafi. Maan jechuun. Balaan balli jechuuni waan takka dhaganii hin beekne jechuudha. Yesuus balaan bala. Ameen. Wanni bakka buusu wanni ati isaan bakka buusuu dandeettu hin jiru. Sababni isaa adoonni natti hin dhufini adoonni nan fayyisini adoonni garaa naan laafini jireenya ardhaan jiraadhu nama jireenya amma argadhe kana beekutti. Nama jireenya kana ala jiruuf gadda waan ta'eef anaaf Yesuus balaan bala afaan gabaabaan atuu naaqa jechuudha. Sirraa dhageera isteejiirra. Anaaf balaan bala Yesuusi
waan mi'aa jechuudha qooqaa giddu galaa kanaanii waan gati jabeessanaaf Yesuus balaan bala birqiin Yesuusidha. Kanaaf haganuma yoo jedhe nagaa. Amma maas tokko xiqqoo mammaa kufe kan naayii yaatu balla shanii waliin kara deemeedha. Ballaan shan waliin kara deeme arbaan ba'e. Arbeen beektanii ni bala. Arbaan baanaan tokkollee hin arguun qaqqabata. Qaqqabatee gale. Arbi maan fakkaataadha ni gaafatan warri gallaan. Arba argineedha. Warri shananuu bal'aa. Arbi maan fakkaata jennaani hagara umbiidhaan wanni afaanii akkan gararra kan. Kasuun qabate arbi gaalee fakkaata. Gaalee waan beektu gaalee moo. Arbi gaalee yoo gartan waan dhibii barbaadina arbi gaalee fakkaata. Khamiil qabatamoo gar miila qabate qararii fakkaata. Qararii jechuun qararii muki suni naannoo kutan jiraatu hin beeku. Muki guddaa wayii tokko furdaa akkasii. Arbi qararii fakkaata. Inni eessa qabate? Luka qabate. Gar miila qabate. Kaan ammoo duddi isaa kan qabate diriir lafa fakkaata. Arbi yoo argitan akkan duddi isaa wanni godhu diriiraan abba guddaa. Arbi namni diriir lafa arga waan dhibiin gaafatu arbi diriir lafa fakkaata. Ka ilka arge ammoo ilka wanni asii yaa'u tokko jiraaniti ilka qabate tokko bal'aa isii laawwaa arga. Kabana arbi gaaf saalaa fakkaata. Saalaan beekanii gaaf saalaa fakkaata. Arbi jechuun namni arba arguu fedhu arbi gaal saalaa fakkaata. Khashanaffaa ammoo gar mataa kan qabate arbi carii fakkaata. Mataa kan qabannaan xiqqoo carii fakkaata. Qaqqabate. Barkeennallee Kiristoos namni inni iyyummaa keessa baasallee yoo isaati Kiristoon isaa abba qabeenyaa fakkaata. Haidhaansa maraatoo eeggisa eeggalla waaqni poolisii fakkaachuu danda'a. Haal nageenyi isaa waaqni tasgabbeessa jechuudha. Waan adda kanaa gale nu ammoo dukkan ballummaa sunurraa kaase guutuu isa nuuf waan ta'eef woom cufanuuf amma waan jechu jeefi jedhe kanaaf erga soofe balla mogga tokko qabatee miti nu gooftaan fuudhee golla nuuf waaqa jidduu jiru tarsaase ilmi isaa hin agarree abbaa hin arginillee nutti lijuu tarra qoodhaan mucaa isaa haasa'ee nutti haasa'ee nu galchee waan abbaan fakkaatullee nu ibsu waaqi kiristoosiin fayyisaa keennaa diidessaa keennaa nutti himaa keennaa nu gorsaa keennaa kanaafi akka ballaa mogga tokko qabannee mogga tokkoon ibsuu hin dandeenyu ballummaa nuu ibsee nuu diida'e Kiristoos waan nu jenne oli jechaan ol waan ta'eef akka deef jedhee balaan balii yoo ta'ellee mogga tokko ta'a jaalataa yoo ta'ellee mogga tokko ta'a dhuguma jechuun diida badnuu dhabneef kan jenna malee he is everything for us waan hunda keenya waan ta'eef Yesuus jireenya walti yoo deebifna ammoo jireenya. Wayyuu Holistic Media. Ifi kiyya ifi gaafadha. Aduma Yesuus itti dhaqee yookaan aduma wal agarre faaruu akkamii akka faarsuu fi itti faarsuu fedha yeroo hedduu aduu Yesuus kana dhagge amma talafa cadhiseeti faarsa danda'een fuula dura dhagge hin faarsa jedhee yeroo hedduu hin yaada. Dharraatiya guddoollee mee isin lamaanuu aduma Yesuus dhaggitani guyyuma isa argitani samaayillee samaayuma dhagarra adoon akkana isin dura ta'e faaruu akkamii faarstan faaruu tana itti faarsa faaruu jettame. Anti yazamachi tokko bagumsi arge. Tanuma. Bagumsi arge kan keembe waan hedduu jira. Ani raga dubbachuu waan gaafas hin beeknu armir dhaabbanne tilmaamna. Sammuu amma qabnu kan gaaf Kiristoo agarru hin qabnu beekta. Haaf maal jedha kitaaba qulqulloone irra qooddanii hubattanii amma guutuu hubacha guutuu hin argamu amma irra qoodine hubanna. Mata kanaan gaafas waan gaafas ta'a mata kanaan tilmaamta malee waan qajee waan exactly waan sun jechuu dhabuu dandeenya.
baga si arge I'm sure an kanum jedhadhe shakka gaafa hubanna guutuu argadhisu waaqaaf beeka. Sarara tokko qofa jalaa ta'e. Sararri lakki inni sarara dheeraan fedhu beektanni. Sarara dheeraan fedhu beekta wanni inni baga si arge keessa waan iddoo jira. Sun naaf isa walti dhiisi. Deebii kennaaf. Tanuma isiini tanuma ani lakkasuma jedhee faarfadheera. Baga baguma 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 diketae doguma baguma ketae doguma baguma ketae doguma Yesus baguma 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 diketae doguma akkas baga kasata Baga katae. Wayyuu Holistic Media. Eessa keessatti Yesuus dhaggite haala akkamii keessa amanta? afaan gabaabaan yeroo hedduu miidiyaa irratti dubbadhee jira. Bal'aadha kiyya akkaataan itti gara gooftaa dhufe. Tamuufuu akkuma jalqaballee irratti dubbadhe maatii an keessaa gara gooftaatti dhufe maatii akkasumatti bulee kawadoon ta'ini maatii waaqeffannaa bakka Yesuus hin jirretti waan biraatti haay kophee jira miti waaqa biraatti jira. Kanaaf dhugaan tun maatii itti mul'atin keessaa dukkana san keessaan Kiristoos kana waame maatiin sun immoo maatii waaqa biraa waaqeffatan turanii achi keessaa guyyaa wayis maatii seexana waamanii gara maatiin kenna warra seexana gabbare yookaan seexana falee buloo jechuudha. Guyyaa wayii akkaataa abbaan kenna itti du'e akka waa inni ejjeeseetti isa dhaadatu dhage anatti akkas belulle natti ejjeese maatii kenna keessaa nama du'an inni anatti ejjeese ebelulle natti ejjeese ammallee ebelu ejjeesuuf deemaa jedhee isa dubbatu dhage seexan Eessa keessa dubbata? nama seexanni irra dhufee dubbatu sanirra dubbata jennaani gaaffii natti uumeera wanni kuni kanaaf ollaa kenna sanii waldaani qaaleeyootiitti jira maatiin teennan balaaleffatanii amantii kiristaanaa misoonii jedhanii ammallee waan baay'ee jedhanii warri peentii akkasii harcaasee saantima harcaasee waan bacaa jedhanii ani immoo dallaa warraa keessatti jabbiitisa waan ta'eef gammada guddaa qaban ani ijoollee ta'ee beekaa akka jedhansa akkan ta'ine naagalee hubadhee jira guyyaa wayiiti waaqni nuti silaa waaqa jennee manatti gabbarannu suni waldaa keessa jaartii balbala dura dhaabannee ilaalla gurbaa tokko walii ijoollee walii balbalarra dhaabannee ilaalla waaqi silaa mana keenyatti waaqomu suni waldaa keessatti guyyaa tokko jaartii takka keessa gajafee jennaan akka ammaa kanallee baay'ee maali jedhanii midhaaffatanii akka ammaa kana kitaaba qulqulluu fuudhanii mataarra ka'anii deemi bayyadhu jedhaneetuma bakka nami marti hin xixaa jechuudha. Jennaan jaartiin lafa gangalattee iyyitee maan jettee seexanni kaan keessaa deeme. Gaaffii natti uumeera. Nu mana waaqa misoonii akkamii waaqa kenna lafa gaggalchite akkana akkamitti carraa gana ga'u argatte jedhee mana galee haasa'uuf yaale. Beektaa waaqa kenna misoonii inni gangalchaa olte lafa gangalataa maalti achi duri si geesseedha jedhanii akka bakka na ajjeesuutti naan lolan ani misoonii ta'uu narra jedhe tokkoffaa haadhaaf abbaa keenya kajjeese achitti gangalchanii keessaa baasan ta'e garee san ta'uuni akka malee waan akka haaloo ba'uutti akkasii fudhadhe nama wayiitiin amma nami sun soddaanuuf ta'ee jira. Isaani achuma dallaa keessa adoo jabbiitti isaa jirru gurbaa isaa waliin hangaafadha. Misoonii ta'uu hin danda'a jedhee gaafannaani hin barbaadu warri keessan nama balleessaa naan jedha. Jennaan akka isa waliin jiru maanti si dhibee inni misoonii ta'a yoo jedhate waan barbaachisu itti himtee misoonii godhuu malee maanti si dhibee jedhee. Lakki warri isaanii baala geessuma. Giddumaani dirqamsiisee gooftaa fudhadhee jechuun ni danda'ama afaan gabaabaa bakka nama nu barbaada misoonii na gootu malee jedhee dirqamaan
inni illee fudhatee walii mari'atanii akkamitti akka isan ta'ini itti himinii jedhanii na amansiisanii amanuu kee malee eenyu akkasi amansiise himin jedhanii akkanaa amanee gooftaa fudhadhee nagaa kana argadhee badhaadha kana argadhee siin jedha. Tajaajila moo eega an gara gooftaa dhufee haaloo na ba'uu barbaada waan ta'eef karaa garaagaraatiin dhukkuba garaagaraa narra darbataa ture. Akkanaan dhukkubfadhee gara waggaa tokkoo mucaa xiqqaa ta'een dhukkubfadhee gara waggaa tokkoo eega ciiseen duuba maatiin sila inni ejjeesa jedhaatti dhaadatu ka maatii obboleessa abbaa kiyyaa ka ta'e maatiin sun bakka jiranuu gooftaa fudhatan. Maatiin itti dhaadatu sun dhaga'anii isaallee eega nutti dhaadatee nu balleessu teete nuti illee misoonii ta'e jedhanii amananii akkanaanii mucaan sun aadaa teessan keessaa baay'ee gara aadaa teennaatti dhufeera yoo du'e nutti awwaallata nuu kennaa jedhanii dhufanii na fudhatan. Warri waldaa. Lakki maatii abba xiqqaan kiyya sun kan bakka biraa jiran dhufanii na fuudhanii mana isaanii san immoo mishiinarii nama waaqa guddaa tokko jira abbaa wangeelaa Quuxalaa jedhamanii mana isaanii bulaa awutiriichii wangeela mana namaarra deemaa wangeela himanii barasanii guyyaa wangeela himaa oolanii galgala mana abbaa xiqqaa kenna sanatti deebi'ee bulaa inni achi gaafa galuu galgala inni waaqanaa kadhata akkamitti akka kadhatanullee maatii barsiisa. Achumatti qoricha birrii 5 birrii yookaan birrii 2 adoon liqimsini namni waggaa tokko ciise torbaan tokko keessatti bakka ciisu sanii ka'ee rafee facadhisee akka nama rafee ta'ee wanni na dhukkubu sun maani akka waa ifna wallaalchisuufa godha. Faarfannaa faarfadhu hirriba keessaa ka'u faarfannaa faarfattu kun ka'een nuti naan jennaa hin beeku callisee kuma faarfachuu jira jedhee akkasuma yeroo tokko akka waan rafee ta'ee faarfadha jennaani. Ay faarfannaa kana waaqi faarfannaa sii kennuu danda'a. Akka faarfannaatti fudhadhu akka waaqi kennaa sii kennuutti jedhee namni kun nama guddaa akkuma carraa waaqi nama naa qopheesse nama achumatti mentoor na godhu sagal dubbii waaqaa ta'uusaa maa inni akka waaqa biraa dhufuusaa kennaa ta'uusaa natti achumaa karaa natti akeeka ayyoo fayyee qulqullaa'ee ka'u kama faarfannaa faarfadhuu fi dhage barreessullee seeraan hin beeku waan ta'eef. Bifa kanaanii. Qabatta faaroo yeroo sanii. Faarfannaa nu maxxanseera lakkoofsa tokkoffaa faarfannaan kiyya baga galtee waan kiyya keessa ka jedhu yeroo jalqabaatii fi bakka ciiseetti faarfannaan faarfadhe isa. Abboo Bagumaa. Abboo Bagumaa waan ajaa'ibaati akkasiin seene faaruusa faaruma yeroo jalqabaati jechuudha. Faaruma yeroo jalqabaa itti afaan banadhe eega guddadhee faarfannaa maa akka ta'e seera faarfannaa beekeen duuba of course waan sirreessa qaba garuu immoo faarfannaa yeroo jalqabaati an faarfadhe isa. Menu jadi afaan adduma sana abboo. Abboo Baguma Yesuusee kiyya abboo Baguma Waaqayyoo kiyya abboo Baguma baga galtee waan kiyya keessa ati waaqaan siif irra geessa baga dhufte waan kiyya keessa ati waaqaan siif hin dhugeessa. Ameen. Ameen. Ajaa'iba. Wayyuu Holistic Media. Ani maatum gooftaa beekeessa dhaladhee guddadhe akka carraa qabeessa. Danqaraan hedduun na duraatti cirame. Kara diriira dhufu waaqni nu gargaare. Abbaan kiyyaa faatii tiyyaalleen booran keessa warri yeroo jalqaba wangeelaa dhugeeffatan keessa nam tokko gatii gurguddaa kaffalanii allaafum nagaa dhufee jira. Kanaaf maatii gooftaa beekeessa dhaladhee guddadhe. Garuu laakkum guddattuu waan hafuuraati hubachaa jedhanii maatiin teennalleen akkum dansaa hubanna dubbii waaqaatiin nu guddisanii achi gara tajaajilaatti ol dhufee jira. Teerchuma keessatti tajaajilaatti maif dhagaarte malee. Iskuulii jalqabee kwaayerii manatti iyyuu sagantaa qabna manaa galgalchuuf man kenna yoo keessummaan feetaman keenya jiraatte sagantaan addaan hin citu. Hojjat tokko sagantaa dur deeme tokkin faarsaa tokkin lallabaa. Lallabaa kan duubee wanna sibkeetu biinuu mattu xiqqisii kennani. Ammataa yoo torba kudhanii tokko mataan beeka. Alleen kun kiyyaam kanum qabee kanum barsiisa. Mataa yoo torbaa diddamni tokko gaafa lallabii gaafa dubbaa qabarsa haa'u sagantaan kiyyaam sun ol ka'ee. Mataa yoo torbaa diddamni tokko namni abbaa bonaan jedhu cufti finnu gubbaan argatu ammoo nam fedha abbaa kiyya ka gubbaa jiru guutu callaatti argata. Mataa yoo torba diddamni tokko hidhee taa'a. Abboota ammoo keessa namaa galcha.
akkanaan sabaa ture jechuudha. Lallabaalle turte jechuudha. Lallabaalle turte. Namni cuf dirqama obboleeyyan tiyya hedduu beektan nam 12. Nu beeku gumi Israa'eliitiin wal qixxaama waan wal ta'anne. 12 hedduun gugurdattee ilmi hortee nam gara gooftaa deemu lama nam 9 lubbuun jira. Akkanaan dhufne namni cufa kitaaba waaqa keessa fuula mataa qabatu qaba. Anamma namni abboo naan jedhu cufti fedhii finni gubbaa hin argatu. Ammoo nam fedhii abbaa kiyyaa kan gubbaa jiru guucallaatti argata. Kan an fedhii abbaa guuta amma waan namni na keekaaniif kan. So wanni sun akka saphan turre alleen arjoollatti yaa'ee dabarse kakuuf mijuulleeni tammataan beekana. Garaagarummaan maani hangaafaa safaan Oromootiin jedha warri irra maariffaan jedha garaagarummaa lachuunu jedha warri lachuunu jedha. Garaagarummaan kana waan ta'e malee akkanaan dubbii waaqa kan irraa facaasan suniini guddannee gara tajaajila dhufnee jechuu barbaade. Tajaajilaa fi jalqaba laftatti deemte eessa? Biyya biraatti kayaamamte. Booran keessaa bahee moo? Jalqab tokkodhe achillee booran keessan baane marsabeeti. Luka dheereffatte? Jaga dheereffatte isi Naayiroobii illee booran keessan baane. Sullee boora. Eeshee. Luka dhibiin dheereffanne karaa dheeraa dhibiin deemne gujii kan deeme. Adoola deeme awwaan poosta namaa kennan jedhanillee tokkoffa mooyyaleetti arge sun booran keessan baane tu nam booran keessa baane jetteeni. Lammaffaa adoolaatti arge. Konferansii adoola makkaan Yesuusii buna yaqommaa afaan na yaame. Isallee taasee ture Eliyaas Deevillee itti ture. Awwaan poosta jedhan jalqaba namni akka hin paasteraa himedha. Awwaan poosta waan tajaajilanii waan amma akka kan hin beeku isii jechuun. Muuxannoon qabu. Tokko nama faarsee bunaa waaqisee eebbisuu dhefoo sana kennu hangaa maan wanni jechaa dhaqe. Gananatti man bittaa akkas yoo tajaajilanii irra baanii tiraanspoortii godhataa akka akkas jedhe lammaffaa gujiitti arge adoolatti birrii quxuriyaan hin beenne nakkennee bona yaqommaan ariifachiisee horiyaa ganan bilbil cufadhe waan cheerchi fadde nakkennee namni hundarra fudhata jedhe akka shaakkisoo makiinaa bulee horaa yaabbadhu bilbila cufa baatirii cufe birri argee cufe. Birri agama kita meta tu? Birri kum sadi. Guddo. Birri kum sadi berkum lama kaya berkum lama toko. It's a lot of money. Arsy gudda. Bajagana toko tu. Arsy gudda. Min dana min jo toko. Jata motuma bulchana na agak sinyatu kapas. Bajat bulchana na akhirnya wak saya besu. Penaya komma. Akkasiin yeroo jalqabaatii fi gargujii baay'ee sin jechaa fedhees. Achiin duuba ammoo bakka deddeebitee deemuu jalqaba. Atinuu artiin duuba gandi gujii kaan seenin hin jira. Ganda aanaa miti gandi yoo jiraate bira 50 qabsiis. Baasu. Wayyuu Holistic Media. Eessa wal agartame carruma kanaanii kaasi. Deebi wal garre. Nanta qayyamtoon deebi. Yeroo jalqaba gaaf Keeniyaa deemu konferansii kun affeeran Keeniyaa. Paaster Ladoo nama dhanii qopheessamma hawaariyaa Ladoo jedhama Naayiroobii ta'a. Konferansii nu affeerani. Lallabaa ni yaame Qees Biraanuu Baalchaati. Faarfannaan nam sadiitti affeerame tokkana. Tokko deebii tokko bilisa karrasa sadan keenya nu yaamanii barkum lama gara dhuma kan adoolessa akka keessa waan akkana saamarii kana ana gaafas hojjeta mootummaati deef gar waaqaa beeku bulee horaati ture ayyaabaloo dhufee amma dhufne biliseen dhuftee Qees Biraanuun dhufee mooyyalam taakku biyya keenya paaspoortii qabannee maan jennee immigireeshinii seenuu jennaan mucaa tokko akka hama faarsuu jiraanuun jedhe Paaster Ladoon kun. Qaaliyooti yaaballoo dheenga dargee is qabadhe Keeniyaa seenu malee jedhee yaamu deema. Eena daawwiti jedhamu mucaa gujii tokko nuun jedhe. Akkasii ani amma bakka akka malee dharraa nama kan arguuf. Yoo an jedhu mannaara seenee jira fuudhu deema dhaqa fuudha dhufe. Ani argine bilisee faa Qees Biraan akka ta'e itoo Keeniyaa dhaan hoteelii lan qaabala. Boordarii bira akkas daangaa bira.
Oteennoo wanyaan naan ladoon ke dhufe shaan xawee kuch godhe deebam gabaabaa miti am dheera gaafas gabaaba gaafas dhugum gabaaba akkuma reefu gaargal keessa dhufe bakka malee abboo garaa na nyaate. Amma na deeb kaan teessisee teteennan am faarfata hakka malee faarsinni naan jedhe namoonni beekta sitti uumama nam tokko jaa waasa namsitti himu mata kee keessatti automaatikali beekta uumama nami imeejiitu uumama. Annam dheeraa wayii eeguu jira. Amma gujiile naan jedhe gujiin boxiqqoo dhaanu tol dhiiraa wayii eeguu jira. Gujii girja kare furda wayii. Amma waan jedhe ladoon kaa wal nun barsiifne taa'ee maayyaa waan nyaata yaammatanii nuun jedhe mucaa faarfataa mee hin dhabdee dhaana. Isa beektu. Naan bilisee waliin ta'e na dhugaa ammisii mistirii yaa'u dhiifama na qeeccesite faarfataadha. Akkas jedhanii. Akkas jedhanii. Jennee maqaa Yesuus. Daawwiti boruu bakka gaafa qonni hafe bakka. Ana genni madara korullee faarfatan soo. Mucaan gujii tokko kana waliin deemu wayii beeka malee amma kan cufan faarfataa yuun soo dhugaa dubbachuuf. Yeroo jalqabaa marsabeet eesii keetti maayikii fuudhe bayyeessa. Yaadatta faaroonni faarse. Eere sunneen tidadhaan yoo sun dadha yoo nu bitte waan qaabu. Faaroonni faarse. Kanjira waaqanuu deete malee yoom nu lakkite yoom ati yoom nu lakkite yoom. Hin qaabadha ibiddi. Hin gangalanne nu cuudhaaf dhugaas hin jedha. Lafti irraa hafamte marsabeeti eeggisullee gossuun alleen faarsine innillee ni faarsine dhugaa humna qabu humna gaafa waan qabachii dadhaa. Bakka hin fudhadhe. Hin fudhadhe eegi guyyaa sun anaaf deebi ulfinni isaa waaqaa fudhatu. Agaardhaa jaalalaaf kabaju guddaan karaa dheeraa kan qabu dhufnee waggaa ammaa kanaan 16 dabaran 17 seenuuf jennu. Hoo shaama tokkitti bobaa ta'e waaqni gargaare akkan turee waaqni nu gargaare deeb guyyaa jalqaba gaafas wal garre. Waan dedhi jiraata ammoo gaafas humsaani deeb. Tokko inni gaafas wal garre wanni inni ammoo gaafas naan caale silkii bitate. Silkii alleen qaba. Silkii ammoo memory qabdu waan akka smartphone maaliif hin jiru. Wanni gaafas latest jedhanu memory qabdi. Tii memory hin qabdu. Anu jala mootummaa garuu ta memory qabdu keenyaan seenti. Memory lam fudhattii naan jedhan malee. Guddoo malsaayi. Guddoo mucaa keyboard nu dhawu kacha cutteedhani. Nairobi fidan muuziqanya. Kana gurgureef waan biyyatti galii jette kenneef inni silkii sun hin bitate gale. Mucaan pooster irraa fudhatee bilbil kenneefi. Guyyuma isaan bitate. Yeree yoo inni as silkii isa dawwalanii yaamtu. Ollaan mani sadi ka waltaan hin dhagaa. China kan obbolees kiyya. Akkasiin silkii akkas bitate. Abbo deebi gaafas deeb bule horaa gorte. Annagaa galee. Nagaa galee ani hin baradha elementary baradha. Kutaa 8 ta'uu 7 ta'uu nama waliin baradhu tokko as keessa jira waan ta'eef beekaa. Inni immoo Nairoobitti deeme Nairoobitti tare. Ayin baradha karaa baradhu qaba. Karaa deemuu qabu inni mudannoo sa'alleen dubbadhu. Inni illee hin deeme duuba Nairoobi dhaqee yoo gad deebi'u akkasiin inni jalqaba. Deemuu fi dhiifama. Amma isin mudannoo san baasa. Deemuuf waan nu taane gaafa amma deemnu xaalayaa sii kennan agumar sabeeti. Agumar sabeeti xaalayaa sii kennani. Xaalayaan xiyyaaf kusa walti jira. Maafisee. La xaalayaa wanni walti nu kennanii fi inni paaspoortiin qabu ana paaspoortii qabu. Nageetta. Ani ada nama paaspoortii qabu tokko. Inni paaspoortii hin qabu kiiloomeetirii 300 ol deemuu hin danda'u. White paperii barreessanii waliin nu barreessanii amma achi deemnaani marsabeetti deemnaani inni Nairoobi deemuu fedhe.
Nairobi wanti deemuu fedhee fillee amma haa teettuuti yeroo biraatti deebina. Nairobi tajaajila qofaa miti waan deemuu maleef jira. Amma deemuu hin danda'u ka. Wanti jirti xaaliyaa. Xaaliyaa wanti jirti. Mooyyalee deebinee gargar baasuu qabna. Kana waan hin gala. Hundi guddaan na bira hojjettu. Acha abboo ganaam wal qabannee mooyyalee deebina gargar bahuuf. Wanni sun aan Ati las deebite. Lakki mooyyalee deebinee maqaa daawwit boruudhaan keessa baasanii kun baqataa biyyaa deebi'eera. Ani naa barraa'ee Nairobi dabarree jechuudha. Naaf biliseef keessa biraanu baalchaa waliin dabarree inni barumsa fi galu. Kutaa 8 geetu la gaafa kutaa. Torba akkasii. Bakki vaatti malee torba. Waa ulfaatamu yoo hojjetaan mootummaa paaspoortii qabu barataan kutaa 6 paaspoortii qabaate. Inni nuna Gumiin. dhugaa. Hayyee akkas ture akkas wal garree jechuudha. Nairobi dhaqee duuba yoo gad deebi'u karaani Nairobi. Moyale by the way Moyale haga Nairobi kilomeetira 800 wayi akkasii 800 wayi. So Nairobi haga Isiolo aspaaltii jira. Nairobi kaatee haga Isiolo aspaaltii achi kaatee haga Moyale piistar deema. Wayi piistar deema. Asii yaabaloo jechuudha. Baasiin hin jiru. Fagoo akka malee fagoo. Baasiin hin jiru. Obboleessi kiyyaa achi ka dhufu baasiin hin jiru. Roorii jedhani waan akka amma makiinaa akka warra Itoophiyaa kana FSR jedhan kana hadhibii ammallee sibiila gubbaa ijaaranii ittiin dheeressan. Jalatti jalan loon feetaa yoo as deebitu immoo loon fe'anii warri deebi'u kuni shaqata jala fe'a. Waan garaagaraa sukkaara fa maanii juusii kana jala fe'anii nama immoo gubbaa fe'a. Sibiila qaqallaa tokko jira gubbaa sibiila san qabattee innaa deemtu qabatta argite. Loon gubbaallee hin jirta jechuudha. Jalale loon jirta. Ammallee gammoojjii hamtuu karaan akka malee wanni qaba. Akka caccaba akka malee karaa bada kiistaa ta'e. Waariin kee achi gubbaa taa'ee dhufe. Mooyyalee yoo ba'u du'aa isaatti dhufe mooyyalee dhaqqaba. Harki inni sibiilaan qaqqabatee wannaa jedhe kuni gatii agar tajaajila beeksatti mun jira. Foqii tokko fa'aa qaba foqii sadaffaa. Achi gubbaa akka gadi hin dhiifne achi gubbaa si dabartee jennaan hin jirtu. So achi qabatee mooyyaleen baanaani harki gadhiisuu dida. Tiifuun takka jirti bokkaan aduu keessa yoo baatu bokkaa seentaa bokkaa keessa yoo baatu aduu seentaa akkas. Amma saatii dheeraa already qabatee dhufe waan ta'eef achiin baanaan nami cufti irraa harca'e waaree waan hafe gubbaatti jennaan ijoollee raddaatiiti gurbaa kotte dheedhe mucaa harki irraa ka'uu dide kotte dheedhe irra dhaqaa tokko harka nama 40 nama 70 Waaqayyoon sunu malee erga amma jeetuuri wayinu kennu malee dhugaa harsa cima. Wayyuu Holistic Media.